Essa sì che Yo, ma dove? viene dal giorno viene dal jirra jirtu nagaa keessanii hordoftoonni fi daawwattoonni meeruutu nagaa keessanii jirtu bakka jiraattan isiniin jechaa nulleen jirra galata waaqayyoo haa ta'u. Guys har'a egaa meeruun kophaa miti kunoo obboleettii kiyya siistarii kiyya qaali wajjin ni jira. Keessummaan kiyya kunis immoo yeroo baay'ee wal biratti nu arguu dandeessu kana booda'uu waaqayyo jedhee har'a maal hojjechuu dhufne seetanii har'a gaa ishii wajjin ishee argannaan miyaan kun ka'ee biraankii namarratti nu hojjennee hidhee tana yaade guys. Isa biraankii sanas kusumaan namarratti nu hojjedha. Biraankii sana immoo maal hojjetta yoo jettanii amma isinitti himu yeroo dhumaan hojjedhee argitu jechuudha. Biraankii isaa maal akka ta'e jechuu kooti. Kanatti dabaluudhaan obboleettii kiyya siistarii kiyya qaalii kana wajjin immoo asumaan akka wal bartaniin barbaada. Hamma gara ishiittiin isin dabarsa. Ishii wajjin wal baradha. Hayyee anillee asuma isin faana hojjechuuf immoo biraankii kanarratti dhufeetiin jira. Asinis immoo akkana simattan abdii guddaan qaba. Ani godinyaa ishiiti. Isa biraan immoo abbaa manaa ishirratti biraankii gochuu dhufneetiin jirra. Isa kana immoo akka nu jajjabeessitan bukkee akka dhaabattan sheer koppiliingi akka gootan abdii guddaan qaba. Nus immoo gaafa nu bukkee dhaabattan wanta kana caalu isin bohaarsuu akka dandeenyu immoo gara fuulduraatti waadaa isinii galuu dandeenya. Ayyee nu bukkee dhaabadhaan gargaaran jajjabeessa sheer koppiliingi godha. Nus immoo biraankii keenya gara fuulduraatti kan waliin ilaallu ta'a. Agasitti immoo ciao. Koi nan dubbadha xiqqishu egaa asumatti dabaluudhaan guys adraa isinitti haa ta'u viidiyoo keenya nu ilaalaa hin jirtan viidiyoo keenya nu daawwadha. Laayikii illee sheerii illee sabskiraaybii illee nu godha. Koomentii illee yaada keessan ni barbaanna waan ta'eef yaada nama jajjabeessus ta'e yaada nama gorsus ta'e yaaduma nama qeequllee yoo ta'e yaada keessan nu barreessa nu daawwadha. Booda walitti deebinaa hangasitti turtii gaarii. Egaa hordoftoota fi daawwattoota kiyyaa kunoo kaameraa dhoskinee jirra. Amma hin dhufanatti fakkaata biraankii irratti hojjenna jenneeti kunoo qophoofnee jirra. Biraankii keenya egaa asumaan nu daawwadha. Yeroo inni dhufe biraankii keenya maal akka ta'e hin argitu. Akkasitti dhukkee itti kaasuudhaaf itti qophoofnee jirra waan inni waa gargaaru. Wal loluun keenya illee oolu yoo tarii wal qaxaqan illee egaa rabbuma beekna walirraa hin dhoowwu. Ishiin jirti ግን yoo nareebe illee homaa rakkoo hin qabu. Kanaafuu isin hordofaa. Hangasitti turtii gaarii dhufaa jirti ta'e. Eenyudha? Maal beekan? Maaf boleh bantu. Naga, sama berke. Jura, nama apa? Yes. Esa lebar. Mana sendiri nanti? Mati raja yang dia itu tidak mau terus. Agak mesti. Jura mana? Naga bisa. Esa. Para semua masyarakat. Kami malah betul ini mengalir pokok sana. Iya, sebenarnya sebenarnya nomor itu si oke kan aku jadi kaya. Maluan ada maluan. Shir kita ni mana? Belo kewan lagi. Belo dari belo wan ada kewan lagi. Belo kaje ni. Shir kita ni kita ni वो मांगे अगर तुम्हारा वो यानी जो निकाले तो ना कमर जैसा क्या मंदिर है ना वही ना कर mana semua antesnya agar nak mana antesnya मामा से करे वाला dia noda dia charta esa rufta ko yamma akan bukan rumah esa tu dekha esa rufta Wante busy था ना लगा हुआ Madarat बिच्छू wante bakka full qabne wayi qabde nuti fakkaate akka
Maalum deekaan waan ta'e waan biitis godhu waliin dhabamu ta'a. Sila qochiisa moo waan ta'e loqodoo eegalleessa? Waa'ee loqodoo miti jechuun eessaa dhufta? Akka malee meera. Deegara Meeruun akkamii yaadaati? Maali yaa'ee? Wal akkanis hin jedhu. Amma keetta na shawwaduu keeti immoo of shawwaduu keeti. Maali? Waanuma ta'e waan ta'e wallaahi ta'e maal jetta bara akka nama hin beekne. Jechuun waan irraa haasaa jirtu naa. Maana sobda. Maalis sobda? Maana sobda waa hundana sobda maali? Bakka sobee kan sobee. Akkamitti sobdaati ilma diraamti? Sobee eegutu sobaa. Jechuun waan irraa haasaa jirtu naaf hin galle bara. Oi. Kana itti ibsana. Ilaa jechuun namni tokko. Amma bakka keessummaa diiramte nama bira. Keessummaa nama rakkoo hin qabu. Keessummaa ishiin qaama kiyyaa rakkoo hin qabu. Waan ageessuma ishii sodaadhuuti. Oma ageessuma ishiidhaaf na cinqamin. Gaafa anaan wal baru gaafa walitti dhufnu ani nama akkanaa miti ani nama akkanaati ani nama akkanaa miti jettee samiin dachee walitti fidaa turte. Akka dandeessu ta'u sobuu yaaltaatee shawwaduuf deemtaan jedhee bara. Mucaan loqodii maal ta'e? Waa'ee loqoduu miti bara. Fayyaa qabu. Uma fayyaa qabannaan sitti dubbachuu jira. Amma lola sanni fayyaa qabu walabsiisaa masigamaanii. Baay'inni ulee maalirratanii wayii maasaa jirtu naa qabutti. Guyyaa meeqa si argeetiin jira. Tarii deebuu dandeessaa bira darbeetiin jira. Ammoo ayaat bira dhufee yaada isaa kana quba qabdamoo yaadni keessa gara fuulduraa akkamii jedheen jira. Garuu anis yeroo baay'ee si argeetiin jira jechuudha. Sooti shamara baay'ee asoofsistu si argeen jira. Jechuun shamara akkamitti asoofsisi? Yeroo baay'ee Akka gaaffii nama gaafate si argeetiin jira. Ragaa baatafi? Maal bidiyoon awwaaran ture? Ani dhugaan seene bara. Ani koo jireenya keessan hin jeequ jedhetani malee yeroo baay'ee si argeetiin jira. Yeroo waan hin taane dubbatina. Waan hin taane miti koo boru jireenya keessan borii fooyyeffachuu yoo barbaaddan gochaa amma gochaa jirtu kana dhiisiti nageenya maatii otoo deebite agarlee baay'ee nuti godha. Nama kolfisiisaa miti. Akkasuma. Koi ati maal fedete ana na shawwadu ana koi na sobu akka roofadha moo maal akka keetama anatti qabachuu barbaaddeeti. Amma gadda gaafa sana waan isin wanni isin eenyuun? Intala tokko wajjin naannoo Eenyu wajjin jedhin kaan wallaalta. Suuraa Jechuun namni sun eenyu akka ta'e Osman si argeetiin jira bara. yookiin hojiidhaaf ta'uu danda'a. Ari hojii miti sa'aatii dukkana sana keessa waan bukkatti gorsiisee si haasofsiisu baay'ee. Maali harkarra kee Maa bineetii kana gowwoomsuu barbaaddeetu. Maa beekaa walaabna. Maal sa'a sanatti boruu irraa fooyyeffate dheetan dhiisee si bira darba. Yeroo baay'ee moo deddeebisee ajajin ta'u sana hojii si argeetiin. Maal jechaa jira akka jireenya kee fooyyeffattu barbaadee dhikkoo. Mosilani dhufee kan sitti dubbataa jirtu mana kee dhufteeti bara arabaa kee maarree miti. Shawwadhu. Kabajaan achi ta'e narra. Kabajaan achi ta'e boona teessisi gaa. Walitti kana gowwoomsuu barbaaddaa jireenya kee gara fuulduraa sirreeffachuu barbaaddu. Meeruun ati waan haasaa jirtu kun naaf alaa jiru. Ani koo guyyaa meeqa si argeetiin jira. Fooyyeffataa irraa deemta jedhee tan si dhiise malee koo yeroo baay'ee si argeetiin jira. Intaluma tokko iyyuu faana dhaabatte gisee ofiimayyuu. Yeroo sana maal dukkana keessa wanti si dhaabachise isaa osoo jireenya qabdu sana Keessee argite bakka. Nama kolfisiisaa miti. Eegutti qabachuu barbaaddaati. Eeyu sobdaadha bargaa miti. Eeyu sobdaati. ani koo si argeetiin jira. Aboodee machinaa. Aboodee machinaa. Akka irraa fooyya'uu barbaaddu dhoksuu barbaadda cidhi kee galu. Meeruun Irraa deemuun barbaaddu. akka obboleetti kiyyattan si kabajaamne. Naa kenna isa irra beekamu. Akkan si as qayyamu ni barbaadda. Gochi gaarii miti sin jechaa jira. Kun immoo si dandeessisa lamaan ammayyuu danda'uu dandeessu. Dhugaan kan waaqaati. Dhugaa argite dubbattee miti. Manni kee hin diigamin. Maal obboleettii kana shubbataa Akkam si godhata? akkam na godhe. Yoo na dhaalta akkam na godhe. Ilaalaa. Waan namni siin jedhan bultamu kan ofii keetiin bultamu. Waan namni si argee jira siin jedhe bara. Fidi suuraa kiyyaa. Suuraa argee jira bilbila keessatti. Suuraa si kaaste guyyaatti si argite ofitti mannaa sitti himte malee dhagaa. Itti manni barbaadu akka jireenya kee fooyyeffachuun barbaadu. Aboo waan hin taane dhiisaa gaasi. Waan argee jira guyyaa. Shawwadhu dhiisi daa'ima shi waggaa shanitti shawwadhaa akkam. Hayi akkamitti nu shawwadhu deemta hangana geesse sobdaa iyyuu ati.
Sammuu kee maal seenjii? Hojii sirreeffachuun barbaadu. Ishuma fuute kana seeraan hin bulfanne kan biraan namaatu baasee si daabarsi. Mafaan kee walirraa na yoo ta'u. Bilbilaan Adishiitti maa gamtaa godhatee eenyu jechuun hayi guyyaarraa tokko. Bakka na yoo. Kuni bashannaa dhaabbatni nama dhaabanne Osmaan. Meeruun taa'e isin Bakka dhaabbatni nama dhaabanne si argee hin jira bee. eessin argi. Basooti dukkana keessatti tapha wayii faana dhaabatu. Har'a guyyaa tokko guyyaa taphatanii Eesh kabajaa furtuu. si argee hin jira bakka. Waan si jedhan Anan taasa ishiitti naasa'i. Kabaja ishii. Of kabaji maal jechuudha? maal jaafota of kabajji sababa bakkeetti koo Meeruun. balleessaa keessa itti amanuu qabda mana ishiitti dalaluu Maaltu qabda. nama? Oo isatti dhaabate Hojjete maal goote taman takaa. Rabbii kuma mana kiyya jirtaan fi waa'ee mana keetii bida kan mana keessa mana bakka abbootii goona dha. Suuraa kee immoo kaasitti argisiisee bakka ishee. Hin goone maal jechuudha? Argina kan argee bakka anude. guyyaa tokko guyyaa lamatti guyyaa baay'ee dukkaan keessa immoo dhimmisidhaan gara namaa faana hin jiru. Anaaf ishee walitti buusuudha waan Waa'ee anaaf ishee walitti walitti goote kan godhe nama gocha kana. Ati Dhugaan kan waa. Laalaati moo nuuf kabajaa? Of kabaji. ishiitti maatantaa xiqqoo balleessaa kan geeffatu. Dhiirummaa irratti harbisii kan ta'u. Haadha manaa gadi too beekte ishee Mirga gadi sirraa qabu yoo hayi mirga sirraa qabu. Taa'ii irraa booda na dhowwata taa'ii. Kun dhiirummaa mirgaa irraa. ishiin isirraa Usmaan balleessaa kan geetti bara. Badii kan keeti maal badii kee fudhattu. Hayi Haadha manaa gadi too irra gaddaa qonna teessisiqa. Hayi. Eesh namoonni dhugaa gaddaa. Namni dhaga'uu afaan kee adda ta'u kaasatti gocha jala sana kanarratti bucaa lama. Meeruun walitti nu dhagaa. Wanti si nama inni bakka akka namni gocha keenya waan ta'e dhaabbattee haasofsiisaa turte koo har'a maaltu si dandeessisa har'a mana kee keessa danda'a sana haasofsiisa. amma bakka kanatti isinitti qo'agaa. Kootu Dhageessee. nuti kuusi. Dhagee haasofsiise amma. Moo waan hin taane biddee dubbii namaa walitti naqinee laata. Ani waan walitti si naqee waan arginu mucaa kun iddoo fe'atee mana isheen mana keessa hojjete kan biraa ala jala jala wanta. Maal jechuudha mirga kiyyaa maal mucaa kun mana keessatti mirga miidhamu maal qabdi? Mirga keenya miti. Yoo haadha mana keessa Ani qaamee maal bahee dhaabachuu mirga qabaa. Mirga qabaanis. Anaaf si maala walitti fidda. Maaltu gargar nu godhu? Maaltu gargar nu godhu? Anaaf si yoo gargaarsisaa ta'e jettee kan biraa mana jala jechuudha. Egaa kootu ka wal argina amma. Ati baatee dhaabbattaa ani mirga hin qabu bakka tabbaa fedhe. Mucaa kun iddoo baatee akka namaa loolu mirga guutuu qabdi. Qoy waliin kabajni moo akkam? Kabajaa beektuudha. Maana soobda maaliif goota kan narra taa'i bakka hin taa'i narra gala. Baay'ee gootummaadha bakka na dhoofte jechuudha kun. Meeruun waan akkana lammaffaa jedhette. Ayi lammaffaa miti balleessitee bakka gocha kana gootee taasisee argeetii jira. Ani qofa fi yeroo baay'ee si baala. Rabbiinis kabajaan jira. Baay'ee kabajaa miti bara. Moosee mana kee ta'e mana kee ta'e si gadhiisee boona danda'a. Garuu gocha kana balleessuu Waan laageetii deemtamu. Maalni wanti laatu laalteen Silas yeroo baay'ee si argeetii jira. Dhugaa nama Ishiin inni akka jechuu dandeessa. Ani garuu namni baay'ee si ilaalaa jira karaa nuti waggaatti dhaabattee asoosis. Siika. Yeroo baay'ee dhaabattee asoosisaan turre. Asii dinda dubbii beektaa. Maal keessi isaa kun maal keessi? Bakka ishii guyyaa loluu eegaa ishii. Ayi isaan asoosis miti ganaa isa yuusi ishiitti danda'a. dhugaa dubbatte maas kun. Gini ishiif kabajaatu malaabara. Namni nama si duubaan waan hunda Tigistii wanti si bichisiisu jiru. Ishii nama Fito isteellee waan barbaade ta'e kaati. Amma si mana keessa lafa si dandeessisaa jira. Dhugaa si irratti dubbadde. Meeru waan ammitee dubbate. Waan argitee miti bakka aannan argee. Si argee soosii dukkaree keessa dhaabattu. Ishi qoodee galmeessu miti dha. qabsiisan. Ani mirga qabu maaf baatee dhaabatta. Moo sibittee. Sibittee miti barraa si argee jira jabiyyaa. Guyyaa meeqa soosii dhaabattu si argee jira. Dukkaree keessa hojii isa qabdu dhaabattu. Maal dhaabattu sa'aatii sana? Ishiin mana keessa hojii barbaadde jirti. Mana keessa waan barbaadde sirreessiti. Ati baatee dubara barbaadde. Namittee miti gaafa na dubbisaa jira. Waa'ee na kabaju miti moo mana sina mana keessa sina mana keessa fi rakkoo qabsa si ba'uu danda'a. Akka bareetti bakka miidhamtu. Waa'ee nama akkasii miti dhaabbattee asoosistee bakka arbaan dubbadde si dandeessisa taanaan akka barbaadde danda'uu dandeessi. Maaliin gattaa? Maadhaan akka hojii. Maal ta'e maal si? Maanni bagaani maa dhaabatte bakka? Gattaa miti maa dhaabatte hojii. Siibar. Ani na dha'uuf hin deebinii. Hayi gootummaa kan kanarratti harkisitti taa'e narraa gadii. Nama gattaa deemti.
Meron na, wala ka ba? Wala ka ba yung miti? Wala si Dennis yung kapatid. Sinaragya ba ka doon? Mana kita samti. Wala man nagiging sa sibaw na dandari. Si Dennis sa tanan. Wana ham to sin German. Wala man ham to miti ba ka? Si Argi doon sa Kita kan borot shin ufta. Makan itu siapa? Si Argi sama si Argi. Mana miti ruang ni kiya bayar si Argi situ korma si brother balik ko. Atau wana shin sejete ne no. Waan isheen argite deemu miti barqanii sadii qaree afur dhaga'ee mammee koy deeman bira darbe. Koy ani kan hin jiru. Yeroo akkasitti na laatu dhiiran warri biraa bira maal dhaabata baate maal deemu. Bakka si kabajaa jirte miti maal dhaabatu toshin jirtu. Meron tayo pa ba? Koy adaama sammuu. Tayo sinara. Ishiiti maa gamtaa? Koy koy yaa jala dhaabatu. Maal dhaabata saree qabdi bar. Amana sare. Yesu biiruma. Naarab sa. Maal dhaabata baatu maa ba. Ada sawo shit na mutu. Maal dhaabata. Sababni ko man niya kasi Argi ko ana. Maal dhaabata. Usna. Maal dhaabata. Mana ke station mana ke sauraj. Maal dhaabata रे बात. बगैर ना बोले. मार dhaabata wajjin. Usna rahu. Dhiira. Of course jeshi. Miti. Kana tokko kabaja. Kaya ufna kabachiise kan. Amana ka bawaan. Mana ishiiti maa gamtaa? Intala sanarraa dhaabanne zayitii siinii tokkotu sii ta'a. Rakish. Dhugaa sii himan. Yookiin qorichaan dhugaa tokkichi biddeen faana nyaattee ergin jettaa kan. Na jesu ne. Ejjeen. Rabbi fadli. Maal ta'uu kee? Ishee maal si goote? Meron tayo. Maal si goote ishee? Maal ta'e? Maal nuuf kabajiin? Taa narraa gadi. Adeerattee maal hin teessu akka saree olii gargaartanii. Saya naabara. Rakka kee saree jedhamti. Taa narraa gadi. Taa narraa. Bakka taa narraa. Osman ni si kabale sa kakete ko. Aku mesti tidak kenal. Balik saya kakek ni ada isi apa kak? Siapa yang tu si Argi ber? Mantap aja. Himpi mana deh? Tapi mana Kasih dia si Argi ada ber. Bagai si Argi si sering berdoa sering berdoa. Aku pun ada kau yang sini siapa? Lalu balik di rumah ni. Mana boleh tinggal? mana boleh tinggal? Mana boleh? Mana? Mana boleh? Dari Usna lagi. Dari semua dia nak. Sampai si Rade mana tu si Argi ber? Esa sih dia. Jauh Usna lagi. Nanti si isi kau. Mas jadi isi waktu mana saja. Aku dah bekerja mana kerja nanti nak kabar tu kabar. Isi isi kau. Ada nak kabar cuma kerja saja. Kalau kau tiap hari ada kau nak sampai mana kerja saja. Mana sih ada sesi tiap hari ada. Tema kok. Tugas itu tema sih kok. Isi kau. Bagai si tinggal tu mana kau si ada sesi mana kabar kabar. Ketika Mana tu boleh? bena dari jangan ada. Bena dari. Kalau kau jeshi. Osman aja tu Osman. Osman itu kasih. Ane kalau si timan tu ramai ada si Argi si timan kau tak. Mana nak kaji? Nana ketemu. Kau nak kan? Isi masih kau ke? Ane kau tu kabar kau mana kerja saja. Mana beda? Mana nak kaji? Usi. Mana usi? Ada isi kau Osman tak sesi mana tak ada isi kau macam kau nak sesi. Baik ibu mana? Saya betul rasa ramai mana kerja saja nak kabar tu isi apa tak ada tak ada. Baik ibu. Tak ada sih bangun kerja jadi kau berarti kau pemilik kau. Asal tu sih jadi nanti. Masih ada sih cuma kabar kau. Kabar ni asal je kalau kau ni mana ni? Kau apa je nak? Mana kabar je? Gatai, mana gatai? Usi mu. Ada isi kabar kau. Sila mana saya tu kayak bimus. Oh. Bahkan ada lugar di situ mereka tu masih ada sih cuma kabar. Bahkan ada isi kau cuma. Mana ni mana? Koi me, koi. Mana? Bahkan isi kau cuma masih buat sesi koi me. Asal dia ada isi kau. Tanya isi lagi. Kalau cuma Nak isi. Mana ada isi kabar kau. Ada anu kerja kerja luar kabar tu kabar tu. Isi kabar tu cuma. Ada kabar. Masih buat sesi. Isi kabar tu. Egaa daawwattoota keenya akkuma ishiin jettee biraankii hojjennee jirra. Akkasumas biraankii goonee jirra. Aareellee dannannee jira. Garuu cubbuudhuma irratti hojjenne malee waan dhugaatii miti wantichi. Ta'us daawwattoota keenya viidiyoo keenya laayikii, sheerii, sabiskiraaybii nu godha. Yaadammoo nu barreessa. Amma biraankii biraatii walitti deebinutti turtii gaarii nu qabaata. Bye bye. Bye guys.